biyya sittiin bilbiltee beektaa jechuudha. Sirriitti dhageessisa sagalee yeroo biyya bilbiltus akka imoo duraanii san caalaa. Eeyyan sirriitti dhagahamaan bilbila qaxxitaa akka bilbiltuutti sirriitti dhagahamaan qaxxitaa bilbiltu akkaataa itti dhagahama sirriitti tootokiidhaan fayyadamu akkasuma dhagahamaanii. Jirra jirtu hordoftoota keenya kanneen Oromoo Samsung irraan hordoftan nagaa keessanii haye nagaan keenyas kan kabajaaf jalalaa idduma jirtan hundatti sinaa dhaqqabu. Egaan hordoftoota keenya barnoota keenya har'aatiin gara biyya Araboota gamtoomanii yookiin Duubaay imallachuudha. Hordoftoonni keenya baay'een kanneen Oromoo Samsung jechuudha kanneen Duubaay yookiin United Arab Emirates jiraatan yeroo garaagaraatti imoon keenya nuuf hin dalagu furmaanni sii maal jettanii nu gaafatanii turtanii kana duras waan furmaata ta'a jennee yaadnu tokko isiniif hojjennee baay'een keessan nuuf hojjeteera jettanii akkasuma immoo warroonni nuuf hojjechuu didee aapichi isin nutti argisiistan bilbila keenya nurraa cufaayyuu jettan ni jirtu jechuudha. Hayee gaafii keessan ammas akkumatti fufeetti jira nutis furmaata barbaaduuf dirqamnu ta'ee maarree har'a furmaata isa xumuraa yookiin kan hundi keessan nutti gammaddan ta'uu qabannee isiniif dhiyaanne jechuudha. Innis maalidha? Appilikeeshinii tokko tokko jedhamuuf fayyadamtanii Duubaay keessas ta'ee biyya soo bilbiluu barbaadan akka gaariitti waliif bilbiluu dandeessu. Fakkeenyaaf biyya bilbiluu barbaadan haa jennu maatii keessan dura appilikeeshinii tokko tokko jedhamu kan akka buufatan daawunlood godhatanii akka banatan gorsitu jechuudha. Karaa salphaadhaan isinis buufattanii maatiin keessanis yeroo appilikeeshina kana buufatanitti kallattiidhaan maatii keessan akka bilbila kallattiiti akkasi dhageessisaa sagaleen isaa akkasuma qulqullinni sagalee bilbila isaa hedduu kan imoorra caalaa jechuudha. Akkasuma qulqullinnaanis imoorra caalaa imoon beeksisa garaagaraatiin sin cinqaayu kun immoo beeksisa irraayis walaba sagalee isaas immoo akkasuma viidiyoo koolis qaba akkasuma bilbila sagalees qaba chaatii garaagaraa wanta feetan wanta imoon qabu hunda ni qaba jechuudha. Kanaafiyyuu aappii kana sin garsiisna jechuudha. Appilikeeshinii kana kan argachuu dandeessan pileestoorii keessa ture guyyootuma 2-3 asamma kan pileestoorii irraa dhabame gara gaalaksii stoorii galee jechuudha. Kanaafuu appilikeeshina kana nuti description box YouTube channel keenya jala isiniif kenna achirraa kallattiidhaan argattu. Warroonni buufachuu barbaadan immoo Galaxy Store keessan irra seentu. Galaxy Store yeroo jennu isa kanaadha ni argitu jedheeti yaada. Bilbila Android hedduun isaanii ni qabanii keessa warroonni Samsung fayyadamtan Android jechuudha ni qaba. Galaxy Store keessan kanarra galtu. Yeroo galtan bakka kanarratti tokko tokko ittanii barreessitan. Akka isinii galuuf hedduun irratti barraa'uu qabu isa kanaadha kunoo ni argitu. Tokko tokko ittanii asirra barreessitu. Xinnoo kana addaan siixanii tokko tokko ittanii erga barreessitanii sarchi gootu bifa kanaan. Yeroo sarchi gootan isa kanaadha kinoo isa kanaadha irratti yeroo takkaaf kilik gootu isin install godhi isiniin jedha waan ta'eef yoo nama open naan jedha qopheeffadhee qabachuudha nama open irra cuqaasaa isin garuu gabbuusuutu isinirraa eegama erga install gootanii open gootanii seentu namaaf open godhee isin argisiisu. Haye bifa kanaan nu dhufa yeroo inni bifa kanaan nu dhufe takkiitii gara harka mirgaatti harka bitaatti akkana bunna jechuudha yeroo lama san booda start iddootti irratti cuqaasna. Amma yeroo haala kanaan cuqaastan iddoo kana allow gootu ni eeyyamtuuf jechuudha. As bakka kanarratti lakkoofsa keessan galchitu jechuudha. Salphaadha banachuun isaa akkuma WhatsApp fi Imooti amma ani lakkoofsa koo galchu. Erga lakkoofsa keessan galchitanii xumurtanii iddoo next tana jettu tanarra cuqaastu. Iddoo next tanarratti erga cuqaastanii amma koodii bilbila keessanii yookiin vibration isiniif ergame itti galfattu jechuudha. Ani amma koodiin naaf ergameera mee koodii ana amma haa galchu kan koo jechuudha. Koodii keessan eega haala kanaan galchitanii ni bantu jechuudha. Amma erga haala kanaan bantanii iddoon isin irra cuqaastuu qabdan iddoo skip jettu tanarratti cuqaastu. Kallattiidhaan irraa deebitu. Haala kanaan isinii banataa maamiloonni keessa warroonni tokko tokko fayyadaman bifa kanaan isinii dhufu jechuudha. Erga bifa kanaan dhuftanii amma fakkeenyaaf tokko tokko kaampaaniin tokko tokko akka baga nagaan dhuftan gara tokko tokko isinii jedhu isiniif barreessaa jechuudha automaatikaalii bifa kanaan isinii barraa akkuma isin amma agartan haayiramee online welcome to tokko tokko jedhu kana ni argitu jedheeti yaada. Haye fakkeenyaaf anime kino akkuma isin gartan kana namoota baay'eedhaan waliif asirra barreessina ittiinis biyya bilbilaa baay'ee tokko sagaleen isaa baay'ee qulqulluudha jechuudha. Mi'aan fakkeenyaaf amma ani namaaf bilbilee ilaalaani amma namni walichaatu godhu kuni Duubaay hin jira jechuudha. Nama kanarratti bilbileetiin sagalee isaas isin dhageessa jechuudha. Nu faana buutu isinii.
Hello. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam oolte? Nagaa walitti Mee sagalee kee ol kaasiitii dhaggeeffattoota fi hordoftoota Oromoo Samsaangiif appilikeeshiniin tokko tokko jedhamu kun akka Duubaay keessa sirriitti hojjetu himiif afaanuma keetirraa akka dhaga'aniif yeroo baay'ee maamiloonni keenya kanneen Duubaay jiraatan iimoon isaanii akkan hojjenne kan nu himani. Kanaafiyyuu iimoorraa ergaa furmaata argachuu kan hin danda'amne taate gara tokko tokko akka deebanii tokko tokkeenis biyyaaf gara biyyaa maatiidhaafis yeroo bilbiluu barbaadan akkasuma immoo achuma Duubaay keessa yeroo bilbiluu barbaadanis akka gara appilikeeshinii kanaa dhufanii isatti fayyadamanii fi akka isa buufatanii isaaf waliif bilbilaniif mee afaanuma keetirraa akka biyyaan bilbilattee fi akka achi keessa sirriitti dalaguudha hordoftoota Oromoo Samsaangiif himiif. Baay'ee galatoomii sin jedha naannoo naannoo jiru biyyi naannoo jiru Duubaay naannoo Ala'een jedhamtudha. Bichaa tokkokiin sirriitti fayyadanii hin dhaga'amallee atis biyyatti illee sirriitti fayyadanii qaxxaayyuu bilbiluuf ani fayyadameen beeku beektee yeroo baay'ee tokkuma kana fayyadamaan sirriitti guyyaas ta'ee galgala sirriitti dalagaanii isin jechuun hin danda'ani. Yeroo kamittuu yaani tokkii hoo fayyadamte si fayyadanii sirriitti yaani hin dhaga'amaa jechaadha iimoor sanadha. Okay, guddaa galatoomii biyya sittiin bilbiltee beektaa jechuudha sirriitti dhageessisa sagalee yeroo biyya bilbiltus akka iimoo duraanii san caalaa. Eeyyan sirriitti dhaga'amaan bilbila qaxxitaa akka bilbiltuutti sirriitti dhaga'amaan qaxxitaa bilbiltu akkaataatti dhaga'ama sirriitti tokkidhaan fayyadamu akkasuma dhaga'amaanii. Hayyee obboleetti teenyaaf maamila teenya guddaa si galateeffanna maqaa hordoftoota Oromoo Samsaangiin. Egaan hordoftoota keenya amma akkuma isin dhageessan kana ani amma bilbilee fi akkas kunoo sagalee isaa akkuma amma isin dhageettan baay'ee tokko dhaga'amaa jechuudha. Baay'ee tokko aappii baay'ee bareedaadha akka irraa fayyadamtan isin gorsina jechuudha. Kana isin gochuudhaaf tarii maatiin keenya hin qabanii jettanii yaaduun mala. Kanaafiyyuu isin maatii keessan akka appilikeeshinii kana gabbuufatan gorsitu jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee amma Itoophiyaas kan jiran bilbila ismaartifoon qabatu. Kanaafiyyuu maatii keessanii aappii kana gabbuufadha jettanii ni gorsitu. Ergasii isinis waan qabdaniif kallattiidhaan waliif bilbiluu isinirraa eegama jechuudha. Kanaaf jettanii kaardii guutuun hin barbaachisu. Sagaleen isaa akkuma isin dhageettan baay'ee sagalee baay'ee bareedaadha. Qulqullina baay'ee bareedaa qaba jechuudha. Chaatis karaa wanna barbaaddan akkuma WhatsApp fi sooshaal miidiyaa garaagaraati jechuudha. Akka irraa fayyadamtan isin gorsina. Maamiloonni keenya kanneen Duubaay jiraatan kana booda gaafiin isin iimoon keenyan hojjetuttanii gaafattan ni hafa jechuudha. Maaliif dirqama iimoo qofaan miti kan bilbiluu dandeenyu filannoon biraa jira erga ta'e filannoo biraa itti fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu filannoo qabna waan ta'eef gama appilikeeshina kanaa dhuftanii akka irraa fayyadamtan warroonni irraa fayyadamaa jirtan baay'ee bareeda. Warroonni hin arginis akka irraa fayyadamtan isin gorsina. Barnoonni keenya kan har'aasiniif qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa nu hordofaa turtanidha. Akkasuma miila teenyaataan Duubaay irraa bilbilee fi bilbila nu jala kaaste yeroo si nuuf kennitee nu wajjin haasoftes baay'ee si galateeffanna. Galatoomii horii bulii jennaan kan har'aaf qabanne kan hamma ammaa nu hordoftanidha. Barnoota keenya birootiin hamma walitti deebinutti nagaan nuuf turaa jecha viidiyoo keenya laayik akka gochuun irraanfanne pilis laayik akka gootan isin gaafanna jechuudha. Waan daawwattaniif galatoomaa jecha hamma barnoota birootii walitti deebinutti nagaan nuuf turaa.